Internal bleeding irra dhaabne. Internal bleeding jechuun keessatti dhiiguu jechuudha. It occurs when skin is unbroken and the blood is not seen. Yeroo gogaan hin muramin, yeroo dhiigni mul'atin garuu gara keessaatti dhiigni yaa'u jiru internal bleeding jedhaniini. Internal organ cavity bleeding keessa qaamaatti yeroo dhiigni yaa'u jiru. It can be difficult to detect, can be life threatening. Arguudhaaf adda baasuuf illee ni ulfaata. Lubbuu namaallee dafee baasuu danda'a. Sign and symptoms nama keessatti dhiigu jiru irratti mul'atu. This may take days to appear. Namarra mul'achuudhaaf guyyoota fudhachuu danda'a. Bruise or contusion of the skin. Qaamni ittirra mul'atu gogaa jalatti dhiigni mul'achuu. Painful tender. Nama dhukkubdi. Painful yeroo jennu ni dhukkubdi. Akkanumatti. Tenderii namoo yeroo qaban ni dhukkubdi. Yeroo harkaan bakka san tu'in. Rigididha ni jajjabaatti. And also bruised abdomen. Garaan kuni ni iitawa. Fractured rib on bruise on chest. Yoonii fi qomarra hadhaawame taate lafeen cabuu dandeesse. Lafeen cinaachaa sun. Weakness and dizziness. Weakness laaffachuudha. Dizziness ammoo lafti maruudhaani. Fainting of wallaalanii kufuudha. Rapid pulse qaba. Pulsiin isaa dhaawannaan onni isaanii jarjarti. Cold moist skin qaba. Gogaan namticha sanii yeroo qaban ni qabbanaawa garuu jiidha. Vomiting or coughing up blood. Dhiiga haqqisaa takka ammoo qufa'ee dhiiga tufa. Stool that are black. Sagaraa isaa yeroo laallu gurraattiidha. Sababa dhiigni keessatti yaa'eef. Or containing bright red blood. Takka dhiiga diimaa haaraya adii kana qabdi. Ear and eye seen. Yoonii fi gurraa fi ija faa taate ni garraahu ijaan irratti. Ija diimattu. What to do for a stay care closed wound. Yeroonii fi madaan tuni cufaadhaa maal goonu. Check ABC. Dursa wanni nuti goonu ABC ilaalu. Airway breathing circulation ilaaluudha. Expect vomiting. Haqqisaa eeguudha. Keep the victim lying on her left side to prevent vomiting. Namticha kana cinaacha irratti ciibsina cinaa bitaa irratti akka inni hin haqqifneef. And to protect lung from inhaling vomiting. Wani cinaacha irratti ciibsinuu fi akka dhangala'aan isa keessaa yaa'u kuni gara sombaan seenneef. Treat for shock. Shockii yoo wallaali namticha kana wal'aanuu qabna. Akkam goone by raising victim leg miila isaa ol kaasuudhaan hangam takka inchii 8 hanga 12 onni ol kuchiifna jechuudha. And cover victim with coat or blanket. Takka shamiza gurguddaa irra keenya koota jaaketaa fa'a takka ammoo uffata amsoolaa halkanii kana irra keenya akka inni oowwuuf. Maaliif namni yeroonii fi shookii keessa jiru ni dhaamota jiru. Do not give fluid or food. Dhangala'aa fi nyaata ittiin kennin. Do not give victim anything to eat or drink. Waa takkallee akka inni nyaatuus hin godhin, akka inni dhuguus hin godhin. Apply cold compress. Waan qabbanoitu irra kaayisa. Inni itti aanu, chaaptariin itti aanu barniidha. Barnii jechuun gubachuu jechuu hiikkaansa. Yeroo akkamii gubatta? Qaamni namaa gubate yeroo jennu occur when there is injury to tissue of body. Yeroo miidhaan tishuu qaamarra geesse by excessive heat oowwa garmaleetiin takka or chemical yookaan chemically summiin irra naqamuudhaan fire steam takka ibiddaan laboobaan bilbila sanii yookaan steamii huurkasaatiin or radiation takka carallaa aduutiin or electricity takka korrentiidhaan yoonii fi tishuu qaamarra miidhaan geesse
gubaa jedhama. Kooziin isaa maali? Sababoonni gubaadhaa eksesiifiitiidha, oowwa garmaleeti, keemikaala. Keemikaalli asiidiin faansirra naqamu, faayiriidha ka biraa ibidda belbela isaa sana. Or istiimii takkaa huurkaa. Huurkaa jechuun yoo waan danfu jiru yerooniif huurka isaa san gubbaa faa yoo harka qabatte si gubaa. Ka biraa raadiyeeshinii carallaadha. Cararraa ifaa ka aduudhaa jechuudha. Inni shanaffaa elektirisiitiidha. Korrentiidha. Ifaa kana. Riski faaktarii namoonni gubachuu dandayan. Akka gubattu wantoonni si godhan maali? Exposed heating source waan oowwaa tuqu, waan oowwaatti saaxilamu. Electrical cord haada ifaadhaafaa bakka ifaan irraa solloqe. Unsafe storage of flammable material wantoota bilbiluu dandayan, wantoota gubachuu dandayan ka bakka sirriitti hin kuufamin. Careless smoking nama idantaa wahii hin qabne ka sigaaraa fa'aa aarsuu bakka harka darbii biraatiif. Child abuse ijoollee naamusa hin qabne. And water heater waan bishaan danfisaa fa'aa. Too much exposure to sun garmalee aduudhaaf yoo saaxilamte oowwa aduutiin kunillee si gubuu akka ati gubattu sababa ta'uu danda'a. Classificationii barniidhaa kana mee haa qoqqoodnu. Gubachuu tana eega beekne qoodamiinsa qabdi. First degree, second degree, third degree jaaniin. Maali digriin tun? Hanga qaamni gubate jechuudha. First degree barni kan jaaniini superficial skin gogaan garri gubbaadhaa kun epidermisiin kun laayirri gubbaadhaa kun yoo gubate first degree barni jaaniini. Gogaan kun laayira inni olaanu kun epidermis jaaniini, katti aanu darmisiidha. Sanii gad subcutaneous jira. Yeroo san bira gakkutte masilii dhadhufta. First degree barni jechuun gubbaantu yoo gubatte jechuudha. Usual sign and symptom isaa mallattoon isaa tan ittiin beeknu redness or discoloration diddiimachuu. Gogaan gubbaa kuni diddiimataa halluun qabu. Mild swelling and pain xiqqoo iitawaa akkasumas dhukkubbiin saaxilleen salphaa. Rapid healing dafeeti fayya. Dafee fayya. Only epidermis of skin is involved. Gogaa kanarraa laayira gubbaadhaa baqqaana gubbaa kana qofa kan ijaan yeroo gallaallu agarru kana qofaatiitu gubate. Nama first degree barnii qabu maal goonaa first aid irratti? Wanni nuti goonu tokkoffaa submerge burned area in cold water. Bishaan keessa cuubu bakka gubatte sana. Bishaan keessa cuubu qabbaneessuudha. Apply dry dressing if necessary yoo barbaachise waan goggoytu irra kaayuudha. Wanni nuti goonu. Second degree barni kajaaniinu akkam. Second degree jechuun epidermisiin first irra gubata jedhu. Epidermisiin gubatee dermisiin kun inni lammaffaatti aanu sun upper dermis and a portion of deeper dermis laayira lammaffaa kanarraa garri gad aanullee yoo gubate second degree jaanii. Laayira lammaffaa gubee jechuudha. The usual sign and symptom nama kanarratti ati agartu greater dips than first degree bar. Isa tokkoffaa sanirra gaffagoo. Epidermisiidhaa fi party of dermis gubate waan ta'eef. Laayira tokkoffaa saniifi katti aanu kan lammaffaa saniis ni gubate waan ta'eef. Maal fakkaata yeroo laaltu? Red mottled appearance ni diimataa akkasumas waan bilchaate fakkaata. Waan dinnichaafaa yeroonii fi bishaan keessa keessee sirri bilchaatee tuyi tokkanatti irraa solloqu sun. Development of blister dhuchaa fida. Dhuchaa jechuun waan bishaan kuufate sanii ni dhuchaawaa. Considerable swelling over period of several days. Ittisaa yeroo hedduudhaaf guyyoota hedduudhaaf irra turti. Iita qaba. First aid of second degree barni nama akkana gubate kana nama sadarkaa kana gubate maal goona?
First aid tajaajilli jalqaba nuti goonuu fi immerge burn part in cold water. Bakka gubatte san bishaan keessa kaayu. Apply dressing waa itti ashaguudha. Ashagitti goona. Haguuyduu. Do not break blister of remove tissue. Dhuchaa sanirraan dhoosuun dhorka. Maaliif dhuchaan suni deebi'ee qaamni xuuxa. Yoo dhoofte infectioniin achiin gad seenuu danda'a ni bilbilti. Kanaaf hin dhooftu. If arm or leg are affected, yoo harka takkaamoo miilli ka miidhame taate elevate them, ol kaasi bakka sana. Ol kaasuun kun faayidaan isaa maal qaba? Dhukkubbii irraa wayyeessa, dhiitallee irraa hir'isa. Third degree burn ka jaaniin haa akkami? Third degree burn involves epidermis, dermis and subcutaneous tissue. Epidermisii gubdeeti laayira tokkoffaa, dermisii laayira lammaffaa san gubdee subcutaneous tissue fi connective tissue muscle and bone hanga lafeetti gadoo gubdee waan jiraa kana. Third degree jaanii wanni hafeen jirtu. The usual sign and symptom mallattoon ati irratti beektu. Namni kun third degree gubatee deep tissue destruction qaba. Tissuun gad fagoo hanga lafeetti gadoo baddee jirti. White chaired appearance qaba. Yeroo ijaan laaltu ni addaata. Yeroo ijaan akka laaltu ni addaata, gurraachoma. Waan gubate san fakkaata. Complete loss of all layer of skin. Gogaan baqqaanni gogaadhaa kun kalloon gogaa tuni hanga lafeetti guututti gubattee jirti. Mallattoon isaa pain free dha. Hin dhukkubdu. Wanni dhukkubaa sun gubattee irraa dhumte. Tarra dhukkubdu lakkuma ol aantuuni walirra dhukkubdi. Pain free. Shookii qaba namoonni hanga lafeetti gadoo gubate of wallaalan dafanii. Hematuria fincaan isaanii illee dhiiga qaban. Hemolysis dha jira, dhiigni isaanii dafeeti caccaba. Dhiigaatu dafee keessaa dhuma. Dhangala'aan dafee qaama keessaa gabbu'a. Third degree kanuma agartuu kana. Qaamni kun hanga lafeetti gadoo gubatee jira. Nama third degree gubatee first aid ati gootu maali? Tajaajilli jalqabaa kan ati gootuu fi do not remove adherent particle. Waan irra maxxanee jira irraan baasin. Waan madaa san keessa maxxane irraa baasuu yaalin keessaan baasin. Cover wound with sterile or freshly ironed clothes. Madaa sanii uffata sterile ta'e uffata qulqulluudhaan yookaan immoo freshly ironed clothes jechuun uffata reefuun tana kaawuyyaa godhame. Kaawuyyaa godhuun baakteeriyaa irraa gatti uffata haaraa amma kaawuyyaa godhame irra keessa saniin haguugda. Keep burning hand or leg above level of earth. Ol qabi yoo harka takkaa miila taate bakkee gubatte suni ol kaasuu qabda. Ol kaasuun faayidaan isaa maal jennee dhukkubbii irrisa akkasumas dhiita xiqqeessa. Have victim with face burns. Yoo namtichi sun fuulli ka gubate taate bakkee gubatte sun yoo fuula taate sit up to observe for breathing difficulty. Namticha kana teessisii hargansuu isaa laali. Yoo hargansuu rakkoo hargansuudhaa qabaate so maintain open airway karaa qilleensaa banii. Do not apply ice. Warreen kaan bishaan keessa keenya jenne. Kan ammoo cabbii keessa kaa'uun dhorkaadha. Maaliif sababni? Because it intensifies shock. However, cold pack. Dafee akka namtichi kun of wallaalu godha garuu waan qabbanuu turra kaayuun ni barbaadama. Transfer to hospital. Dafanii hospitaalaan dhaqqabuudha kana. If medical help is delayed for greater than or equal to 1 hour. Yoonii fi gargaarsa argachuudhaaf gargaarsa fayyaa wal'aansa argachuudhaaf sa'aatii takkaa fi ol ka turu taate and the patient is conscious akkasumas ka of beeku yoo ta'e and not vomiting kan haqqifne yoo ta'e give him weak salts. Ashaboo laaftuu kennii fi kana jechuun 1 teaspoon of salt, half a spoon of baking soda and 946 ml of water.
bishaanii fi baakingi soodaadha. Ashaboo waliin mayiteeti kennitaaf afaaniin dhangala'aa san bakka deebisuudhaaf. Yoo maal ta'e namtichi of beeku yoo haqqisuu baate akkasumas dafee bakka san dhaquudhaaf kan yeroo irraa fudhatu yoo taate. Give 1 glass of solution to adult every 50 minutes. Daqiiqaa 15 gilaasii takka burcuqqoo takka kennitaaf. Yoo ijoollee taate hoo yoo ijoollee amata takka hanga lamaa jidduu taate half gilaasiidha. Walakkaa burcuqqoodha. Burcuqqoo shaayii faan kennitaaf. Every 50 minutes daqiiqaa 15. Yoo infaantii ijoollee ama tokkoo gadi taate garuu takka afuraffaa gilaasii sanii takka afuraffaa burcuqqoo saniiti kennitaaf daqiiqaa 15 dhangala'aa kan. Dhangala'aa ashaboodhaa fi soogiddaa fi bishaan waliin naqxeeti. First aid measure to general akka walii galaatti nama gubateef tajaajillee hatattamaa haa godhamuuf maali? If victim is burned with fire, apply cold application. Yoo namtichi gubate sun ibiddaan gubate wanni gube sun belbela ibiddaa yoo taate apply cold application waan qabbanuu turra kaayi. Immerse burned area in cold water. Bakka gubatte sanii bishaan keessa cuubi. Roll burned person on ground. Yoo ibiddi faan itti qabate lafarra baruursi. Wanni irraa dhaamsitu yoo dhabamte lafarra baruuri jee. Cover with water soaked thick cloth. Takka bishaan keessa cuubteeti uffata bishaan keessa keesseeti uffata san irra keessa karraa dhaamuuf takka bilaankeetii irra darbita. Amsoolaa fa'a birdilibsii fa'a irra darbita. To put out fire. Ibidda san irraa dhaamsuudha. If accident is electric source. Yoonii fi maddi balaa sanii ifaa taate electric current electric yoo taate quickly disconnect electrical meter dafteeti qoxaarii dhaamsuu qabda. Check points takka bakka inni irraa qabu san daftee ilaalta. Yoo rope wooden stick ulee mukaa jiidhaa osoo hin ta'in goggogaa isaa fayyadamteeti saniin yookaan uffata goggogaadhaan saniin dhoyitee namticha irraa baafta. To disconnect it. Move victim from accident place to avoid further injury. Akka kana caalaan miidhamneef bakka sanii oofuu qabda. Bakka balaan itti geessisan irra. Loosen or remove burned dress. Uffata irra gubate. Nama uffanni irra jiru naannoo mormaatii fi kana yoo taate irraa lallaafifta yookaan irraa baafta. And lie down victim on his or her back or back. Duwidaan gad ciibsita. And let her breathe fresh air. Akka qilleensa fudhatu goota. Qilleensa qulqulluu akka fudhatu. Ensure that no foreign object have entered. Wanni gad ciibsitee qilleensa fudhatu jettuuf akka wanni karaa qilleensaa kana cuufee kan jirre mirkaneeffachuudhaaf. If victim is not breathing properly, yoo namtichi sun ka harganuu hin dandeenye taate maal itti aansita? Mouth to mouth artificial respiration afaan keetiin afaan isaa qilleensa kennitaaf. Cool burned area under cool water for 20 minutes. Daqiiqaa meeqaa fi bishaan qabbanaawaa san keessa keessaa bakka gubatte san bishaan qabbanaawaa keessa daqiiqaa 20 keessa keessa. Gently remove any clothing or jewelry from burned area. Suuta uffataa fi faaya garagaraa bakka gubatte san irra kan jiru irraa baasi. Maaliif qaamni kun dhiitawaa boodarraan bahu. Harki faayyaa gubatee amartii faa qabaate irraa baafta daftee. Thoroughly check the wound to determine size and degree of burn. Kan booda maalitti aansita? Madaasan daftee ilaaltee adda qoqqoodda hamma isiin gubattee fi degree of burn hanga fageenya isiin gubattee illee beeku adda baasuudha. Yoo farastii taate gubbaa kanaa guggubata jenne sakandii taanaan akka waan sirri bilchaatee fakkaatti sardii taanaan ni addaatti jenne dhukkubbiin qabdu. Do not try to remove any clothing that is sticking to it. Madaa san irratti maxxantee jirtu uffata irra maxxanee jiru irraan baase. Maaliif wajjin buqqaasuu dandeessa?
if the area cannot be immersed. Amma bakki harkaa fi miila fa'aa yoo taate bishaan keessa cuuphuu taati. Bakki bishaan keessa cuuphuun taane yoo taate such as face bakka akka fuulaa fa'aa yoo taate maal goota? Taawolii shiitii or wet cloths fayyadamteeti. Takka taawolii maarrabii uffata xixiqqaa fayyadamteeti isa san bishaan keessa keessee irra keessa. That have been soaked in water can be applied. Bishaan keessa cuuphteeti uffata san bakka gubatte san irra keessa. Change rewet this regularly. Uffata sanii hajiifte san yeroo achi gubbaa keessee daftee amma hoggaa inni oowwa san bakka gubatte san irraa fuudhe kanarraa cuunfitee amma bishaan keessa keessee irra deebifta. Cover burn with sterile dressing. Bakka gubatte sanii uffata qulqulluudhaan. Non-sticking dressing. Uffanni asirra keessi suni uffata madaa sanitti hin qabanne ta'uu qaba. Uffata madaatti hin qabanne. Loosely bandage in place. Takka bandeejii waan wayii hin hidhan faashaa sootarra keessa. If there is not available, yoo kun hin jiraanne hoo. Or the burn cover large area. Yoo bakki gubatte sun hedduu bal'oo taate hoo. Use dry clean sheet or other material that is not full, not fluffy. Wantoota naannawa san jira waan babal'oo hoteerra keessa waan qulqulluu madaa sana haguuguudha kaayyoon kee. Minimize shock. Akka inni ofii wallaalle eeguudha. Do not use ointment, lotion, cream or powder on burn. Wanni ati of eeggachuu qabdu maali asitti dibata ointmentii waa wayii diban loshina kereema fi powdera dhukkee bakka gubatte san irratti hin godhin. Maaliif? This will seal in heat may contaminate burn. Madaa san waa akka keessaan baane godhuuf wali qabee madaa bakka gubatte san waan faaluuf ittiin goone. Wantoota akka dibataa dhukkee isaa taatu irratti hin godhan. Safe for medical care. Tajaajila dafee dhaqqabachuu qaba. Tajaajila fayyaadha. Extent of burn hanga namni gubate akkamitti beekna? Namni tokko hangana gubate. In addition to classification according to degree burns. Hanga namni gubate gafageenyaan laallee degree farasidhaa sakandii fi sardii jenna. Kana cinatti according to extent of total body surface area jiran qaama namaa kanarraa hangamii gubatee malatti ilaalan malatti hin beekan. An adult who has suffered burns greater than 50%. Qaama namaarraa namni ga'eessi tokko yoo qaama isaarraa parsantiin 15 gubatte ijoollee yoo taate parsantii 10 fi achi ol yoo gubate require hospitalization. Hospitaala ciisee wal'aanamu barbaachisa. Kanaafi qaamarraa parsantii hangamii gubatee beekuu wanni barbaachiseef kanaaf. Burn of faces yoo fuulli gubate namni tokko. Cause of obstruction of breathing. Hargansuu tana nama dadhabsiisa. Maaliif ni iitawaa? Fuulli yoo gubate mormi kun ni iitawaa. Karaan hargansuu kun hundi waan iitahuuf obstruction of breathing is as well increase. Ni dabala. Therefore, prompt medical attention is needed. Urgent medical attention dafee tajaajila wal'aansaa argachuu qabu. Yoo fuulli gubate. Yoo gubaan isaa kun guddoo taate. Amma gaa hanga qaamarraa gubate beekuudhaaf rule of 9 jira seera 9. Seerri 9 kuni qaama kana bakka 9tti addaan qooda. The body surface is divided into area representing 9%. Qaama kana addaan qoqqoodeeti isa kana parsantii 9 kennaaf. Fakkeenyaaf head and neck parsantii 9. Mormaa fi mataan kun yoo gubate qaama guutuurraa parsantii 9 gubate jira. Each upper extremity tokkoon harki tokko yoo gubate parsantii 9. Harki lamaan walitti 18 jechuudha.
Ichi lower extremity tokko tokko miila parsantii 18. Anterior trunkiin qomti tun durri fuula kana duraa yoo gubate parsantii 18. Gara duubaatiin yoo gubate posterior trunkiin dugdi kun duuba yoo gubate parsantii 18. Genital area naannoo qaama saalaa kun yoo gubate parsantii takka. Walitti yeroo daballe parsantii 100. Rule of 9 jaaniin. Rule of 9 secondiidhaa fi third degreedhaa ittiin safarra. First degree fi fuuni fayyitii jenne daftee mataan parsantii 9. Mormaa fi mataan walitti parsantii 9. Harki kan bitaatii fi kan mirgaatii parsantii 9. Akkas qomti tuni fuulli durriinis 18, duubniinis 18. Naannoonni qaama saalaa parsantii takka miilli kan bitaatii fi kan mirgaatii parsantii 18. 18 kana 4 9 fi 9 kun 18. 18 kun takka 2 3 4 5 90. 9 kana yeroo itti daballe 99. Tokkichaa kana yeroo itti daballe 100. Patient hands amma yoo irra faffacaate hoo amma harki kun guutuu yoo gubachuu baate takka qomti kun guutuutti yoo gubachuu baatte waa xiqqoo keessaa guggubatu taate waliif fidachuudhaaf parsantiin beeku harka fayyadamna. Palmi hand jaaniini. Palmi handiini sanacha kana qubbeen kana walitti kana dachaafneeti hangi qubni afran kun irra taa'u parsantii takka jennaan. 1%dha. Harki sanachi namtichaa kun. Harka guutuu osoo hin tahin bakki qubbeen kun sanacharraa ol bahaniin qubbeen afran kanaa fi kana isa afran kana walitti qabneeti asii ol akkasitti irra keenya parsantii takka jennaan. Inni itti aanu firaakchariidha. Firaakcharii jechuun cabaa jechuudha. Breaking continuity of bone'dha. Lafee walii jirtu tun yoo adda cabde cabaa jaaniin. It defined according to its type and extent. Yeroo isa kana hiinu yeroo qoqqoonnu gosaa fi hamma isiin tun cabde irratti hunduunee qoqqooduu dandeenya. Fracture jechuun breaking continuity of bone'dha jaaniin. Lafee walii jirtu tun yoo adda cabde. Types of fracture gosoota cabaadhaa. Closed fi open jechuun dandeenya. Cabaa cufaadhaa fi cabaa banaa. Closed tana maqaan isii kan biraa simple jaaniin. Cabaa salphaa. Cabaan salphaan qabdu lafeen cabdee does not related to open wound. Tani lafeen sun keessatti cabde malee gogaa kana urtee alatti hin bahiniin closed fracture jaaniin. Open tan jaaniin ammoo cabaa banaa tan jaaniini yookaan compound jaaniini tamakaadha. Those associated directly with open wound. Tani madaa banaadhaan wajjin hidhata qabdu. Cabdeeti gogaa kana urtee ala baate. Open fracture jaaniin. Namni tokko yoo cabu sign and symptoms irra mul'attu maali? Sign jechuun tun waan ijaan garru. Symptoms ammoo waan inni sitti himu tan ati ijaan hin agarre akkana na godha jee kan inni sitti himu sun. Swelling qaba. Iita qaba. Qaamarra. Obvious deformity jallina mul'atu qaba. Qaamni akka duraan uumamaan itti jiru sun gadhiisee jallina takkaa ol dacha'uu takkaa ol irrachuu kana qaba. Pain upon motion yeroo socho'u dhukkuba. Tenderness to touch yeroo harkaan tuytu ni dhukkuba. Dislocation, discoloration halluu jijjiirrata. Saayiziin isaallee ni jijjiiramti. Yoo cabe namni qaamni walitti ol dacha'uu danda'a. Sagalee dhagahuu dandeessa. Sagalee lafee warriiduu taqeeririif jettu. Crepitation jaanii. Maaltu nama cabsa? Fracture are caused by. Sababaan
lafeen akka cabxu nama godhu tokko direct blow kallattumaan yoo dhawamte. Yoo namni si dhaye wahiin yoo dhawamte kallattiidhaan cabaan ni dhufti. Kan biraa crushing force. Crushing jechuun waa sirra bu'u. Waa gubbaa sanirraa akka naggadoo qashashabse godhu. Inni biraa sudden twisting motionidha. Osoo deemtuu firra garagalu, firra kufu. Miillis jalaa kutee firra kuftu. Extreme muscle contraction. Gar malee maashaangee kottoonfate waan hin dandeenye lafaa fuutee akkasumas cabsiti. Namni tokko yoo cabe first aiding godhamuuf maali? First aiding assess patient condition haala dhukkubsataa sanii ilaalta dura. Open airway and artificial respiration if required. Karaa qilleensaa banuudhaaf yoo barbaachisee hargansuu kennuufi. Wanni ijooni nama cabe irratti godhamu to prevent motion of injured part bakki miidhamte sun bakki cabte suni akkan sochoone dheeorkuudha kaayyoon guddoon. And the adjacent joint immobilize affected bone. Qaamni bakki cabe sun akkan sochoone humniti sunis waliin. Apply splint. Splint itti goota. Kabaala waan nama cabe cinaa kaayanii itti hidhan san. If modern ambulance with service is not available. Yoo tajaajilli ambulansiidha, ka ammayyaadha, ka tajaajila kana qabu hin jiraanne bifuma aadaa saniini hiita waatti goota. San booda refer to hospital. Ni dabarsita. Ati wanni sirra jiru bakka san sochoosuu dhiisuu hidhuu akkan sochoone dhorkuudha. Types of fracture based on X-ray. Yeroo raajiidhaan laallu lafeen cabxe tuni maal fakkaatti irra hundoonii qoqqooduu dandeenya cabaatan. Complete fracture haa laallu dura guutuutti lafee cabxe. Complete fracture jechuun cabaa guutuu jechuudha. Fiinti tokkollee hin hafne guutumaa guutuu cabxe. Comminuted fracture jaaniin. Comminuted jechuun cabxeeti caccabaa qabdi keessatti. Comminuted jaaniin. Fracture with more than 2 fragments. Caccabaa lamaa fi ol qabdi. Caccabaa hedduu. Comminuted jaaniin. Kalammaffaa impact. Impact jechuun wal keessa seenti. Cabxeeti isiin cabxe takka keessa gasseenti. In which bone fragment is derived into another bone fragment. Yeroo cabaan lafee takka cabaa kaanii keessa gasseenti. Impacted fragment jaan fracture jaanama. Tabiraa longitudinalidha. Longitudinal jechuun akkanatti sararratti cabxe. Incomplete fracture guutuutti hin cabne matu. Ni dhoote kanatti. In which fracture line was along the axis of bone. Sarara dheeraa amma longitudinaliin isii cinaacharratti akkanatti dhoote tana. Comminutediin tarraa gamanaa tana. Bakka meeqatti adda cabxe. Transversiin akkana labbatti garuu longitudinaliin gaduutti kana dhoote. Oblique fracture tan jaaniin oblique directionidha. Oblique fractureini isii tana shafaaxaadhatti akka waan qara qabuun kana gadoo muraniitti oblique jaaniini gadoo muramte. Tabiraa spiralidha. Spiral jechuuni fracture twisting around the shaft of bone. Bakka hundee lafeen sun irraa kaatu irratti cabde. Spiral jechuun tana. Isii jalqabaa tana. Akkasitti dalgad dhootee asiinis dalgatte dhoote. Spiral jechuun. Gosi lammaffaadhaa incompleteidha. Incomplete jechuun guutuutti hin cabne garuu maddiin takka cabte jechuudha.
walakkaa tokko cabe. Fakkeenyis giriinistik firaakchar jedhanii. Giriinistik jechuun akka ulee qaqalloo yeroo cabsan kan guutuutti addaan hin cabsin maddii takkaan achi cabsitee garri gamanaa kun jallate. It is incomplete fracture with one side is splinted and the other side is bent. One side is fractured, other side is bent. Maddiin takka ni cabxe garri tokko immoo ni jallate keessatti achi. The most common fracture in child isa kana. Gosoota cabaa keessaa kan ijoollee irra mudatu kamiyyuu jaan giriinistik firaakcharii. Inni giriinistik jenneen sun isa jidduudhaa kana. Achi inni cabee asiin ammoo achi jallate. Tanaan ispaayiral jenneen. Tiraanisvarsiin ammoo walakkumatti adda cabde. Impaakti tan jaaniin cabxeeti kana keessa gasseenti. Kompareeshin kan jaaniin ammoo dogoggoruun duudaa dhuunfaa wal keessa gasseentee caccabde. Lafeen jidduudhaatu walirra caccabxee jirti. Gadii olii fi gubbaa gadi walitti qabamte. Community jechuun caccabxeeti kana jidduu tanaa hurrooytee buute. Giriinistikiin akkanatti jallatte. Incomplete'iin maddii takkaa tokkanatti as cabee hafe. Kun ammoo oblique tan jenneen sani akka nama maancaafaadhaan muree gaduutti. General first aid measure namni tokko yoo cabe godhaniif maali? Wanni nuti godhuu qabnu if patient is conscious namtichi cabe sun yoo beeku taate control any bleeding dhiigni yoo jiraate dhiiga to'achuu and cover any wound yoo madaan jiraate madaa san cufuu ashaguu. Check for sign of fracture. Mallattoo cabaadhaa irra laalu. Ask casualty not to move injured body part. Hin socho'inii jettaan. Duraanuu taa'uu diddee cabxee hin sossoo'in jettaan. Immobilize and support fracture. Akkan sochoone dhorkuu takka ammoo cabaa san deeggaruu. Akkamitti deeggartaa? Wahitti hiita gamaa gamana. Handle gently. Suuta qabdeeti move limb or body part as little as possible. Prevent making fracture worse. Akka cabaan tun ittiin hammaanne qaama isaa qabdeeti suuta wajjin garagalchite yoo garagalchuu barbaaddees yeroo hiitu san. Closed fracture may become open fracture. Wanni suuta qabduufi lafee sun cabdee jirti qaqqara kanaaf gogaa jala jirtu sani urtee ol bahuu dandeessi. Saniif suuta qabde. And to lessen person pain. Dhukkubbii isaa sanirraa wayyeessuuf wanni suuta qabduuf. Seek medical aid. Tajaajila wal'aansaa argachuu qaba dafii namni kun. If patient is unconscious, yoo of hin beekne taate cabee jira yoo of wallaale taate give ABC basic life support. ABC dha wanni ati gootu. Airway breathing circulation. San booda seek medical aid. Tajaajila argachuu qaba deemee. Inni biraa ispreeyinidha. Ispreeyin jechuun meeluu jechuudha. Injury to joint ligament or muscle around the joint. Waan humna tana lafee tanaa fi tana walitti qabee ta'anii jira. Joint jechuun humna jechuu bakka lafeen lamatti walitti dhuftu. Humna tana immoo akka bakka tana gadhiiftee hin deemne waan isii tana lafee tanaa fi tana jidduutti qabee ta'anii jira ligaamentii. Yoo inni sun miidhame ispreeyin jedhaniin. Or muscle tendon in the region of joint. Takka ammoo tendanii jechuun waan lafee tanarratti foon kana qabee ta'aniin tendanii jedhaniin. Yoo inni sun miidhame takka ligaamentiin kun yoo miidhame ispreeyin jedhani. It involves bakka kanatti ligaamentiin kun takka tendiniin kun miidhamuun injury to blood vessel. Hiddi dhiigaa naannawaa san jiru ni miidhama, ni dhodhooha, contusioniidhaan dhufa, ni iituu itti bakkisuun dhiigni jala gala, ni gurraachomti. Of surrounding soft tissue. Gogaan naannawaa ispreeyiniin kun jirtu gogaan naannawaa sanii ni gurraachoma. Halluu jijjiirrata.
Sign and symptom namni tokko ispireenii tahee yoggaa jettuun meeluu tahee yoggaa jettuun mallattoon ati irra agartu isweelingii qaba ni iitoo. Tendernessii qaba yeroo nii fi tuyxe ni dhukkuba. Pain appomution yoo sochoo'e ni dhukkubdi. Discoloration halluu jijjiirrata bakki sun ni gurraachuma. It is impossible to tell sprain from closed fracture. Sprain tahee moo keessa cabe jettee adda baasuun ni ulfaatti. Without X-ray yoo raajii ka'e malee ogeessii yoo ilaale malee. Kanaafuu wanni ati gootu maali? First aid ati gootu tajaajilli jalqabaa if ankle or knee is affected yoo bakki miidhamte sun takka ankle jechuun humna koomeedhaa san bakka faanaa fi miila gaddeemu kana jidduu jirtu san yoo achi taate yookaan immoo jilba yoo taate ni jilba is affected do not allow him to go hin socho'in jettaani hin deemin jettaani. Loosen or remove kophee firraa laaffisuu qaba takkaa firraa baasuu qaba. Apply splinti. Splinti itti hiita. Kabaallaa san. Elevate affected part between swelling. Bakka miidhamte san ol kaafta. Ol qabda. Dhiita san hir'isuudhaaf. May produce greater disability than origin injury itself. Dhiitti suni yoo ni ol kaasuu baate miidhaa sanirra santutti hammaata santu dhukkuba. Kabiraa maal goota? In mild sprains yoo isiin sun salphaa taate elevate injured part for at least 24 hours. Sa'aatii 24 ol kaasee taa'uu qaba bakka miidhamte san. Do not soak in hot water. Bishaan oowwaa keessa kaa'uu qabu sa'aatii 24. Apply cold compress waan qabbanoitu irra kaa'u. Wanni qabbanoituun tun faayidaan sii maali? Dhiini bakka sanitti yaa'u sun akka dhaabbatu itti dhiigaa dhidhiphatee akkasumas itti sun akka ittiin fiine gooti akka hin dhukkubne gooti. Kabiraa istiraayiniidha. Amma istiraayiniidhaa fi istiraayiniin garagara. Akka itti qabattu istiraayiniin kun istiraappoodha. Istiraappoon jechuun osoo hin beekne ispoortii osoo takkaan dhaqeen harruma dhayixee yoo addaan hiixattee deebite boru socho'uu hin dandeessu. Istiraayin jaaniin. Over stretching of muscle. Maashaan garmalee addaan haa harkifachuudha. Due to over pulling of muscle. Garmalee waan maashaa kana harkisaniif ciccituufa maashaan sun. It occur when muscle are stretched or torn. Istiraayiniin ni dhute kan jennu yoonii fi maashaan takka immoo teendan jechuun waan maashaa kana foon kana lafee irra qabaasaniin teendan jaanii. Yoo inni kuni garmalee harkifate takka toorni ta'e yookaan ciite yeroo san dhufti. Common sign and symptom mallattoon istiraappoodha. Sign and symptom of istiraayiniin pain as a site of injury. Dhukkubbii qaba bakka sanirra. Sudden sharp pain as a site of injury. Dhukkubbiidhaatiitu itti dhagayama. Dhukkubbii tasaa ta waraabdu. Stiffness of muscle. Maashaa walitti kottoonfachuu walitti qaachuu. Difficulty in moving affected part. Bakka miidhamte san sochoosuu hin danda'u. Sochoosuu hin danda'u. First aidiin isa kana lachuu walumarratti ispiraayiniidhaa fi istiraayiniidhaas yeroo wal'aan tajaajilli jalqabaa gabaajiidha qaba. First aid treatment for sprain and strains use acronym RICE. Gabaajii RICE jettu kana. RICE jechuun ruuza sila afaan Oromootti garuu gabaajiidha. Arriin kun waan bakka bu'ee qabaa. Ayinis, siinis, iin kunis. Arriin irraa boodaa sunis. RICE acronym. Arriin restiidha. Namtichi boqonnaa godhuu qaba. Avoid movement or activities that cause pain.
sochiilee takkaa hojii dhukkubbii itti kaaftu dhiisu. Assist the person to most comfortable position akkatti tolu godhu teessisu. If head, neck or spinal injury suspected, yoo namticha kana mataan faan akkasuma mormii dogoggoroon duudaa tuunfaan miidhamuu shakkame leave person in lying flat. Akkuma ciisu sanitti dhiifta. Aayin aayisiidha. Gabaajeen dhiisuun aayisiidha bakka buuti cabbii waan qabbanuu itti irra kaayee jechuudha. Control bleeding if applicable. Yoo danda'ame dhiiga to'adhu. Then apply rapid ice pack. Takka cabbii tana wahin marii irra kaayi. Or cold compress. Takka waan qabbanuutu irra kaayi. Reapply every 2 hours. For first 48 up to 72 hours. Sa'atii lama lamaan irra keessa. Sa'atii lama lamaan deddeebitee irra keessa guyyaa lamaa sadiin jalqabaasan. Eega miidhamee namtichi sa'atii 48 hanga 72 san sa'atii jalqabaasanii sa'a lama lamaanii waan qabbanuutu tanarra keessa. Faayidaan sii maali? This helps to reduce swelling. Dhiita san irraa xiqqeessu. Relieve pain and discomfort. Dhukkubbii san irraa fooyyessu. Siin compressionidha. Compression jechuun hidhu. Apply firm supporting bandage waatti martee wayiin hiita. Bandage over the area. Bakka san irratti. Giving even pressure over the area. Dhiibbaa wal fakkaatu bakka san irra martee hiita jechuudha. Light padding may be used if pain is severe. Suuta hidhaa san itti jabeessuun dhorkaadha. Ittiin jabeessan. Suutuma itti maran. Yoo itti jabeessitee fiifuu daranuu ni dhukkubsa. Dhiin sun elevationidha. Elevation jechuun ol kaasuu. If possible, yoo danda'ame. Rise injured area above level of earth. Bakka miidhamte sanii onneedhaa olitti ol qabi. Jechuun miila san ol kaasi. Yoo harka taate. This is low blood flow to the area. Ol kaasuun suni dhiiga gara bakka miidhamte sanii yaa'u waan hir'isuuf reduces swelling. Dhiita xiqqeessa. Do not elevate if fracture is suspected. Garuu yoo cabaa shakkite ol hin kaase nama cabeen sochoofnu jedhu. Arriin xumuraa sun referaalidha. Refer gooti. Ni ergita ni dabarsita. Refer person for further advice and treatment. Gorsaa fi wal'aansa dabalataatiif dabarsuu qabda. Maybe their doctor or emergency department. Takka doktoratti ergamaa takka immoo emergency dhaqaa mana yaalaa dhaqa. Wanni ati gootu kuni first aid tajaajila jalqabaa. Inni biraa dislocation. Dislocation jechuun buqqaa jechuudha. Bakka gadhiisuu jechuudha. Dislocation bakka gadhiisuu. Lafeen bakka gadhiiftee yoo baate. Occur when bone is separated from normal anatomical position. Humna jirtu sanirraa akkaataa duraan itti taa'u jirtu san yoo gadhiifte dislocation jedhanii. If left untreated, yoo wallaanamuu baate namni tokko buqqa'ee humniti isaa bakkaa buqqaatee yoo wallaanamuu baate maaltu itti dhufa? May lead to permanent loss of function in affected area. Guutumaa guututti dalagaa dhiisuu danda'a. Bakki buqqaate suni fiiqa miila takka harki sunis. Namni tokko yoo buqqa'ee mallattoon ati irra gartu maali? Sign and symptom isaa pain near joint. Naannawa humna sanii dhukkubbii qabaachuu. Victim cannot move it. Sochoosuu dadhabu gonkumaa. Namni buqqaanaan ni sochoosu. Deformity abnormal appearance. Deformity dhaatu mul'ata. Jallachuu. Yoo buqqa'ee harka taate ni dheerata gad. Gad dheeratee lafa faatuqu. Swelling and bruising are usually present. Dhiita qaba. Akkasumas bakki suni dhiinaqa qabdi. First aid and managementiin namni tokko yoo si biratti buqqa'e wanni ati gootuuf support and secure part in most comfortable position. Qaama san bakka sanii gargaarii akka isaa mijjetutti tasgabbeessii qabi.
San booda obtain medical aid at once. Yeruma san deemee tajaajila wal'aansaa argachuu qaba namtichi kun. Do not attempt to replace bone. Niin deebisa jettee yaaliin godhin. Buqqa'eemi akkasumatti itti dhiisi. Ka beeku waa deebisu. Yaaliin godhin. Ati kan sochoone qofa godhi. Seek professional medical help. Nama ogummaa qabu tajaajila wal'aansaa dafee yeroon argachuu qaba. Inni itti aanu poisonidha. Poison jechuun summii. Namni yoo summii dhuge akkam gootaa. Poison is substances that can cause injury, sickness, and possibly lead death. Poison jechuun wantoota miidhaa geessisuu danda'u, takkaa fayyaa nama dhorkuu danda'u, possibly lead to death, namallee ajjeesuu danda'uuni wanta humna akkanaa kana qabdu poison summii jedhanii. Many poison may only be harmful if exposed to larger quantity. Irra hedduun summiidha yoo hedduu saaxilamteef qofa, yoo hedduu tuyxe qofa simiiti irra hedduun si. Garuu warreen gariin kahammuma xiqqaa yoo tuyxees ajjeesuus ni jiran. Poison enter the body akkamitti summiin tun qaama namaa seenti? Either accidentally or intentionally. Takkaa osoo hin beekin nama seenti yookaan immoo itti yaadanii ifiin ajjeesa fa'aa jedhanii. Accidentally bishaan fa'aa seeteeti waan kan isaan hin mul'anne keessa jirti dheebottee dhuftee dhuyti. Accidentally jedhanii. As with any medical emergency. Tajaajila hatattamaa godhuu kana cinatti important to try and identify source of injury. Madda isa kana adda baasuun barbaachisa. Eessarraa dhufe. Source of injury and illness. So it may be treated appropriately. Yoo madda sii beeti waan kana dhugee yoo beeti dafee wal'aanama waan ta'eef. Booda madda barbaaduudhaaf isa wal'aanuun yeroo fudhatti. Poison can enter body by contact with skin. Summiin tun ammaas akkaataan itti isiin qaama namaa kana seentu contact with skin gogaa kee kanaa wajjin wal tuquudhaan ingested nyaachuudhaan injected itti waraanamuudhaan or inhaled takka akka qilleensaa wajjin si seenuudhaan and they can be solid, liquid or gas. Summiin tun gosa hundattuu ni jirti. Bifa jajjaboodhaatti, bifa dhangalaatti, bifa gaaziidhaatti. Fume and vapor dabalatee jechuudha. Waan biifan akka shittootti afuufanillee. Ingested poisoning summiin nyaatamtu. Tana midhu garatti gad. Medicationii fa'a, dawaa fa'a, ta'uma wal'aansaa fudhatan kana. Both prescribed and over the counter. Ogeessaan ajajamuu fi kan kanumatti faarmaasii dhaqanii ufumaa bitatan. Kunis yoo humnaa ol fudhatan summi. Contaminated food nyaata faalama. Including mushroom and shellfish. Waan mukarratti mammayiraa fa'a. Qondaallee fa'aa jedhaniini waan muka dudulloome irratti baba'a. Alcohol and cleaning product. Alkooliidhaa fi waan wahiin qulqulleessan barakiinaa fa'aa akkasumas waan manaan dhiqan tana. Pesticide and plants. Farraarama, keemikaala farraarama fi akkasumas biqiloota fa'aa. Isaan kun summii karaa afaaniin karaa garaachaa kana gabbutuu dandayan. Common sign and symptom namni tokko yoo summii dhuge mallattoon ijoon irra mul'attu chest or abdominal pain qoma takkaa garaa dhugu. Nausea, vomiting qaba, lolloncii fi akkisaa, diarrhea, albaatii qaba yaasaa, difficulty breathing hafuura baafachuu dadhabsiisaa yookaan irregular breathing hargansuu itti jijjita. Presence of drug paraphernalia. Waan inni fayyadame santu irra mul'ata, irra jira. Afaaniin keessaa yaada. Sweating qaba, ni hurkisiisa, ni dafkisiisa, siijarii qaba, gaggaba.
altered consciousness state of wallaalaa. Barni around the lip naannawa hidhiidhaa kanaatiitu gubata. In the tongue inhaled or ingested. Yoo summii bifa gaaziidhaa ol fudhate takka afaan kanaan dhuge afaan kunii fi arrabni kunillee ni gubata. General first aid for dealing with poison situation. Namni tokko yoo summii dhuge wanni tajaajilli jalqabaa godhamuuf maali? How to remove poison from body. Akkamitti summii tana qaamarraa baasan qaama keessa. Make victim vomit it. Akka haqqisu godhuu. For poisoning yoo namni summii dhuge ipecac shirappiidhaatu jira. Shirooppii ipecac jaaniin ta yeroo dhugan nama haqqisiitu. Used to induce vomiting. Haqqisaa fiduudhaaf nama haqqisiisuudhaaf isii tana fayyadamu. To induce diarrhea jalaan ammoo karra irraa baasuudhaaf Epsom saltii fayyadamu. Epsom saltiin ashaboo ibsamiidhaa jaanii kan nama yaasuu jira. Activated charcoal. Activated charcoaliin kasalarraa tolfame. Inni kun faayidaan isaa used for binding. Summii tana akka isiin qaama keessatti active taatee nama kana miine godha. Humna san irraa balleessa. Charcoaliin kun. Give plenty of tap water. Bishaan qulqulluu kennuu fi obaasuu. If it is child, yoo ijoollee taate, give them sharab or water. Shirooppiidhaan wajjin takkaa bishaanii wajjin waan asii olii kana kennuu fi repeat procedure itti deddeebinee hanga haqqisaan sun qulqulluu taatutti. Refer victim if it is not improving. Yoo fooyya'uu baate wayyaa'uu yoo baate dabarsu. Garuu asirratti of eeggannaa godhuu qabdu jira. Maali? Do not make patient vomit. If poison is paraffin or kerosene. Yoo summii daftee qaama keessatti xuuxamtuu jira. Tan akka gaazii fa'a, kerosiinii fa'a. Yoo takkanaa kana taate akka haqqisuun godhinii. Haqqisuun kun daranuu qaama keessa waliin geessi. Do not make patient vomit if unconscious. Yoo namtichi kan of hin beekne taate kan of wallaalee jiru taate akka haqqisuun godhin karaa qilleensaa seentee rakkoo biraa fiddi maasu. First aid for unconscious victim. Nama summii dhuge kan of hin beekne wanni goonuu fi maintain open airway karaa qilleensaa banuu dura. Call for emergency as soon as possible. Emergency dhatti dawwalachuu. Artificial respiration. Hargansuu isaa ilaaltee hin arganne taate artificial respiration. Pulsii ilaaltee yoo pulsiin hin jiraanne CPR if indicated yoo barbaachise. Safe container of suspected poison. Qodaa takka ammoo meeshaa summiin sun keessaa dhugamuu si shakkite if biratti qabdee booda jala ergita. Save sample of vomited material for analysis. Waan inni haqqise sanillee naamuunaa fuuta. Booda ni qoratamti waan taate. Do not give fluid. Namtichi of hin beekuumi. Nama of hin beekne dhangala'aan kennituufi afaaniin. Do not induce vomiting. Akka haqqisuus hin goone. Due to fear of aspiration. Fe'amuu danda'a. Dhangala'aan karaa qilleensaa seenuu danda'a. Kanaaf hin goone. Baayitii boodatti dachaan.